عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Adun danu kan muslima kan waqif fatakan kristana ijoollee keenya kan Itoophiyaa biyya Saudi Arabiyaa magaalaa adda addaa keessatti ganda adda addaa keessatti namni rakkataa jiraniif sagalee haadaanuu namni rabbii jecha namummaa akkasitti hin dhagame namni saba Itoophiyaa taate Oromoo Amaaraa Finfinnee kun jirin rabbiif jecha isaan akkasitti rakkataa jiranii isaanis nuu dabarti jedhanii biyyaa bahanii carraa isaaniitti farra gahee kanaaf jabaatanii akka sagalee taataniif hin jira hunda keessanii. Yaa ummata Itoophiyaa nama namummaan sitti dhagahamtu obboleeyyan teenya Saudi Arabiyaa keessa rakkataa jiran usuu gandaa waliin qoonne poolitikaan usuu waliin qoonne wal qoqqoodii tokko malee tokkummaan kaanee wal qarqaarree dhaabbannee bakka jirru ka biyya alaa jirtu ka biyya keessa jirtu wal qarqaarree tokko taanee ijoollee teenyaaf akka jirru sagalee haa taanu sagalee teenya akka hin qusanne ijoollee teenyarraa ilmaan teenya mana hidhaasan keessatti dararaa hamaa keessa jiranii achi keessa rakkataa jiranii lubbuun isaanii achi keessa ba'aa jirti. Shurxaan Saudi Arabiyaa ijoollee teenya achi keessa gidiraa adda addaa isaan irra geggeessu jiranii obboleeyyan teenya kanaaf akkuma jirruun ka sheekaa ka beekaa ka qeesii bakka jirtanii gandaa fi waan adda addaatiin wal qooduu osoo hin taane wal qoodumsi hin barbaachisu kanarratti lubbuu namaa qabachuudha. Kanaafuu yaa obboleeyyan teenya yaa nama namummaan sitti dhagahamtu yaa nama lammummaan kee Itoophiyaa taate ijoollee teenya tanaaf birmannee sagalee taanee fi ijoollee tana akka gara tokko baafnu hadhaaf kaleessa qofa sagalee taanee fi hifachuun hin barbaachisu osoo addaan hin kunne hanga furmaanni dhufutti ijoollee tanaaf birmannee fi sagalee taanee fi ijoollee tana bira haa dhaabannu haaluma amantii keessaniitiin namni hundinuu rabbii keessan kadhadhaa fi ijoollee teenya rabbiin achiinuu haa baasu. Video tanallee laaltanii tubiran tareena nama video ijoollee tanaaf sagalee ta'u video kana yoo argitan yookiin video namni sagalee ta'aa fi jiru argitan laaltanii bira kutinaa hin tuffatinaa ammaan jedhe namni kun jedha dhaggeeffadha namaaf illee share godha. Kanaafuu yoo fi sagalee ta'uu dadhabde ijoollee teenyaaf video hojjetame video sagalee jaraaf ta'u video ijoollee tanaaf waa sagalee bu'aa wayii buusa jettee laalte namaaf share geetu godhee biran tareeni galatooma ijoollee teenyaaf haa birmannu. Itoophiyaa haasaa kana silaa boohaa dubbanna imaana illee hin qabnu beekumsa illee hin qabnu malee lammiin keenya ka biyya sanitti himataa jiru dubartii haadha daa'imman afaan hin beekne dooddoo nama guddaa jaarsa kan humna fi hin qabne jireenyaaf jecha biyya bahee umrii guutuu biyya sanii fixee achitti amma beeraa fi tumaa garaagaraatiin hiriira adda addaa keessa jira. Kanaafuu uummanni beekumsa mootummaas ta'ee sheekota hin jettan hundi isaanii jechuudha qeensonni waaqeffattoonni hundi isaanii uummata kanaaf sagalee haa ta'an yookaan namummaa fi biyyummaan keenyaa hin jiru. Kanaafuu jabaannee lammii keenya ka biyya sanii dhumataa jiru haa mirbannu. Ijoollee teenya tasawwuritti akka malatti dararamaa jiran kanaaf sagalee haa ta'an uummanni addunyaa kanarra jirtu akkuma beekamu sagalee haa ta'uu fi ijoollee akkanatti akka malatti biyya Saudi keessatti dararamu kanaaf yaa Rabbi biyya nuu birmatu yaa Rabbi yaa Allah jedhamee yaa Rabbi biyya nuu birmatu namni martinuu akkana sagalee taanee fi olaa dhageessifnee olii haa birmannuu isiniin jedhaa galatoomaa. Walii birmachuun aadaa wal gargaaruun aadaa uummanni keenya Saudi Arabiyaa keessatti oo'aan beelaan daa'imman guutuun tamasanii hin qabu sababa garagaraatti hidhamanii bakka garagaraatti hidhamanii dararaa guddaa fi yaa obboleeyyan yaa abbaa fi yaa haadholee obboleeyyan kana du'aayii haa godhu waan biraallee godhadhabne du'aayii haa godhu sagalee haa taanuti sagalee ta'uunis aadaa haa godhatu gargaaruu aadaa haa godhatu yaa obboleeyyan keenya namni obboleeyyan teenya yaa ummata Itoophiyaadha. Ijoolleen hadda mana hidhaa kana keessatti dararamaa jiran tun ijoolleen miidiyaa adda addaa miidiyaa akka OMN, Nuural Hudaa, Hamilton TV miidiyaa keenya miidiyaa Itoophiyaa keessatti sila miidiyaa amantiitii fi miidiyaa sabummaa warri ijoollee biyya Arabaa kana jiranii ijoollee kana akkamitti dagattee yaa isa haadhan mana jijjiiree abbaan mana jijjiiree abbaa hajjisiisee haadha ofii hajjisiifatee ijoolleen mana Arabaa keessa mana Arabaa dhiqanii bakka silaa dhiquun hin malle dhiqanii ijoolleen tun ijoollee biyya jijjiirtee nama Awurooppaa, Ameerikaa, Awustiraaliyaa biyyoota guguddatan silaa biyya guguddaa keessa jira jedhaman irra ijoollee Saudi Arabiyaa fi ijoollee biyya Arabaa keessatti dararaa cimaa isaan irra gaggeeffamu baattee
biyya jijjiirtee fi maatii isii jijjiirteera. Hadha akkamitti garaa si danda'ee ijoollee tanarraa sagalee ta'e akkamitti qusan yaa obboleessati yaa hojjetaa mootummaa dhimmi kun keessattuu warroota mootummaa ilaalan warroonni mootummaa itti jennillee nu dhagahu haa ta'u garuu ijoolleen teessan lammummaan sabummaan namummaan isinii dhagahamuu qaba. Ijoollee teennaaf hirmaadhaa ijoollee teennaaf sagalee ta'a. Warroonni sheekii warroonni beekaa nami biyya keessa silaa beekamtii qaba jedhan jechoota ajandaa nama mumuraasa nama xixiqqeennaa nama xixiqqeessee addaan nama qooduuf deemu laaltanii ijoollee teessaniif sagalee ta'uu of hin qusatinaa. Ijoollee teennaaf sagalee haa taanu ijoollee teenya bira haa dhaabannu. Haalli duraaniitiif haalli ammaallee garagara ta'ee jira. Telefoonaa fi wantoota adda addaa ijoollee teenyarraa guuranii jiranii rakkoo cimaa keessa jiran. Yaa lammiitiyya yaa nama lammummaan kee Itoophiyaa ta'ate yaa nama namummaan sitti dhagahamu keessa keetitti yaa nama namummaa of keessaa qabdu ijoollee kana akkana achi keessatti ilaali. Bahi sagalee ta'iifi baanee sagalee haa taanuu fi akkana itti ilaaluu hin qabnu. Viidiyoo namaallee sheer godhaa ijoollee kana bira dhaabbadhaa. Kanuma isiniin jedhaa galatoomaa ulfaadhaa. Rabbi nagaan ijoollee keenya achiinuu haa baasu. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijoollee keenyaaf sagalee ta'uun amantii sabummaa gandummaa wal qooduun hin barbaachisu. Tokko taanee ijoollee keenyaaf sagalee haa taanu.